الحمد لله قبل جتنا جرب ينبغى على تبانه جرا وجا سجلت وكنا خلاص متدورين كينيا وندرا دبتشو بربانو ورمانا كما قوانين مدرسة نف كفايته واحد ينبغى على تشدي واتك لما دبتشو برباده سلان عام سافي غورسا دادا علماء سهتو كمنا بكتنا مو نمني أركي رادو بدوان جرّه بانوا جرّه شو برباده थी خلاص ببريان كيا برا قلبي تنا لقي فدا خيساو dubartoota fi dargaggoonni keenya xixiqqaan jechuudha. Hagurrisaa waa hedduu dhagahu. Haganaadhaan guddadha jee yaadu. Haganaan biyya alaa tana dhaqee yookaan makiinaa bitee yookaan fooqii jaaraa dukkaana bana jee hayaadu obboleessa kiyya qalbiidhaan dhageeffadhu. Biyya namaa jechuun biyyuma akka teetii tan keessaa'uu ta biyya tan hin geenye jechuudha. Biitii arabaa taa ammatti yaa'aa jirru tuni wanti guddatti dalageetuma malee taayeetii miti jechuudha. Biyya sanitti namni sa'aa 12 baay'atu dalagaa. Osoo inni dalagu jiru fatarritti dhufaa ni fatara sanboota dalaga deebi'a. Yeroo sa'a 6 yeroo islaammanuti mirqaannee sa'a 7 sila karaa caayaa yaanu kana isaan dalagaa kuufanii karaa caayaa deemu jira. Laaqana nyaatanii warri qamotaa'us ganaa ilaa sa'a 9 hanga 10tti jidduu kanaaf warra fudhatan jechuudha. Achi booda gara hojii bobba'an. Nuti immoo ilaa sa'a 6 jimaa qabaaneetii ganama rafnee kaanee oguu barcaa godhannee caadheenee sa'a 7 sanboota lafaa kaateetii aduu tana keessa gana haaduun gubbaasitti dhaabbattu. Niin dalageettee nutti fattaa jechuudha. Akkanaa miti nuti seera dalagaatis hin beeknu gabaabdumatti. Dalaguuttis hin jiru. Yeroo daleenurra yeroo teenyuu tura guddaa. Biyya namaatti bar akka ganama sa'a 12 seentetti galgala sa'a 12 baata. Yeroo hanga nyaata nyaattu qofaatu si hayyamamaa jechuudha. Hin jiru. Biyya tana keessaas yoo biyya teessa kanatti dalagatte numa harkattee jiru riskiisan. Riskiin tun akka ajalaati. Du'a jala ni baata. Bakka feete xiqqaa ni baata du'a jala. Riskiin teessa akkasuma jalaan baatu jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya riskiin biyya teenya sanaas ni jirti. Warri kara biyya namaa yaaneettan qalbii biyya teenya irratti as deebisaan isin jaa. Duuba obboleeyyan keenya har'aan tan kan biyya namaa tana keessa jiran. Kaammaas deemutti jiran. Dhuguma rabbi sanitti imma ani biyya arabaa Yaman fi waa'ee Suudiitii fi Yamanii kana warri magaalaa dhihaatu warri sooshaal miidiyaa kana argu rakkoo uummanni keenya Suudii Arabiyaa keessaa itti jiru quba qabdan jechuudha. As keessa jiraachuun dhabu warri ijoolleen isaa manadhaa keessa rakkachaa jirtu akkasimi warri ammaa ijoolleen isaa manadhaa keessa jirtu jiraachuun ooluu jira fakkaata. Akkasimi mee isin keessa warri immoo ijoolleen eegaa asii cokutte numaa hun harkina hin jiru katakkaan dhaga'een achokute Yaman kana ga'ee jaanii kan bilbiliniif hin jiru kan bakka taa kutee haftan hin jiru. Akkasuma isinuma gurguddaa kan ammas hiriyaa teessa warra dur kute kaammoo waggaa 40 waggaa 30 faan harkina hin jiru. Biyya san keessa biyya Yaman tajaan tana wallaahi mangudduma gurguddoo akka tasanii dhalaa jira. Warra ilmaan achi daddalee ilmaan kun akka qiyya kana kan ilmi isaa achi fuudhee dhalaan intaltiri achitti heerumtee ilmaan qabdu jira jechuudha. Biyya isaa kana akkamittiin itti galaa jee humaa lafaan qabu achi humaan qabu akkamittiin gala jeetuma achitti du'uu filataa jechuudha. Nama tokko beektanillee beeku balluma yaabataa kana karaa gaalee kana gamanaan akkana si'a maqaa qoosaatiin beekama achitti asitti maqaa kan biraa qaban fakkaata namni sanii. Ijoolleellee haga tokko asiin qaba ilmaan jajjabaa. Achitti immoo intaltillee inni jalaa qabulleen kanuma adeera isaa ta'u raayii mana fakkaataa namni sanii amata 3 yookaan amata 4 ture du'ee jechuudha namni sana. Ijoollee isaa nama tormoo kana qabaa biyya san jirtu jechuudha biyya Yaman tana amma. Fakkeenyaaf maqaa seenee malee akkanaa hedduu jiraachuu barbaadeeti. Warra ijoollee bakka itti galtu hin qabne haadha abbaan achitti irraa dhumanii ijoolleen akkanumatti ati ijoollee haftee jechuudha. Biyya san keessatti ati biyya san keessa haga jiraattu kana ilmoochi dhaltee ilmoon see guddatee barumsa 12 haala wanni si bartu hin jiru. 12 barannaan ati warra biyyaatii miti yaaniin mucaan jabaa fedhes ta'u 12 barannaan dhaabachitti ganaa homaa abbaan dalagu san dalagaa jechuun kuuluma namaa sana. Obboleessa kuuliin biyya arabaa bari waan bareedu agarsiisti fakkaatin namni barumsaan hin dhayine akkanuma wallaalaan kun asumaan ka'ee deemee dhaqe ati wallaalaan mee biyya namaa dheedee maal dalagne mee maaliin dalagettee biyya namaa deemta dhuguma rabbi sanitti
بروني أتدري دوري وما في قالتي سورة كسيمي سنو ما بروني برانجو خطر مكانا أقاف تابر جماعة كنا يرى أقاف تابر أشتيس بيه مكانا جماعة جراكم بيجي تنادي سعودي كم جماعة نجير أشتيس سمانتي بيتني شر أبدان بار أقافان أسنتي ديتة برادة تجيس نمجر خنا ببريان كينيا وردو ياء اللي ياء قرو مو بيتي عربا وان جاب بتيا جرتي أسبودا نمني بيا عربا يا نجيه أسينا كده أوبريان كي يلو بودي سنتي تبدنا والله أكو مخاي سانكر أما فيديو سانكر سيزه إسين كنا تور راو هاتيكو دوبرتي بدارا ديريتو جولة شبابا دردرة مفا خيامن كنا سعودي تونس بودا كنا خرام بدي كفامه نمني يمن كنا وري كمامه خريا وس تبي سعودي تولين ديروجي كماني قدر سندن كنا كنا أجنين قديه بيوجي بارو ما خريا دفوه تاتمنه وان برانكا بويتشو أوبليان كينيا راكو أدا خنا خيسي كنا أوبليان جتشو ilmaan keenya yaa bootii keenya waan isin dhaamu bar atumaatu biyyaalaa deem jeedi bita gurgureetti kan warri gartee biyya tana keessa ilma abaluutu suudii dhaqee bar maallaqa erge ilmi abaluu akkasiiti bar jettee oggaati ilma kee biratti haasoyte ilmi keessan maal filate deemu filataa jiru jedhamat isiniitu ilma keessan taa ilma namaa biratti haasoo namni dur biyyarraa adeemeef rakkatee biyyarraa bee namni dur dhaloota keenya dura jechuu warri amma 50-60 jiru amma warra abaluu bar suudii jiraaf yookaan ameerikaa awurooppaa jiraaf yaqa jaanii haasoo kuni warra otoo uti beene biyyarraa yaa'e rakkatee mootummaa dheefa deemee turiinsa keessa biitummaan sanuu turiinsa keessa isaa taatee achirraa gaa warri isaanii kun rakkatee waan jiruuf achirraa waasee ergaaf jechuudha. Sallaallanneeti nuti ilmi abaluutu bar biyyaalaa dhaqeetti kana godhuuf jiraati maal faayidaa naa qabdaa jettaan ilma keeti. Obboleessa akkasanii miti. Waan kana abbootiin irraa if gorsa. Haadholeen teenyallee waan kana irraa if gorsuu qabdi jeetti dhaamsa dhaamachuu barbaadaa jechuudha. Obboleeyyan keenya keessaa yeroo ammaa namni kun akkami biyyaalaa kana deemaa jettanii yoo na gaafattan akkaataa hedduu ture. Namoota suudii biyya arabaa tana dhaqanii achis namni kanuma asit dalagatuutu achittis dalagataa jechuudha. Kanuma asittis obsa qabu achittis obsa qabu. Kanaaf nama tokko lama sadi yoo ta'e malee parsantii 95 warruma kana karaa kana shirjuu jiru jechuudha. Kaa argaa jirtan. Mee fakkeenyaaf araddaa teessan nama yookaan ganda keessan keessa deebi'aati. Warri suudii dhaqee milkaa'e yookaan gartee waa dalagee gattaa'e namni qalaqoosan hin beekanii. Akkasii waa argaterra haduwwaa shirjuu jiru turre duraa jechuudha. Akkasuma akkasii miti. Kanaaf obboleeyyan keenya riskii tana haaliqumaan namaa katabaa waan biyya arabaati jettan tana firraa jala muraa. Warri immoo biyya suudii dhaqee yookaan biyya arabaa tana deemee dhufe akka ijoollee biyyaa yaafne tarii as keessa jiraachuus ni maltan. Biyya arabaa tanaa dhufeeti as keessatti qotaa'ee oo biitti waa ta'anii miti tuni jee nama nagayaan taa'ee dalagachuu jiru. Barsiisaa fa'a daldalaa fa'a dukkaana fa'a cufsiisee boo barachoo dheeyte baay'ee takkatti hangan harkattaa fa'a jeenituma asii sammuu isaa jijjiiree noolii godhatee kutaa jechuu asirraa baasee namni nama buqqaasee gandarraa nama oofu jiru nama suudiirraa dhufe. Nama suudiirraa dhufe ati taa'e dubbiirraa. Haa ibiddee gubtuun obboleessa keeti jechuudha. Yeroo ammaan tana achi firraa qabaltaa baara jibaanaa maallaqa waliin qabdaa jeetii asirraa sassabee isa fuudha. Asii yakkuchiisee jabuutii kana geessee osoo jabuutii hungeenya gaara kanatti bardheetee baara asuma jiraatiti. Dawwal warra keessanitti nambara warra keessanitti jaan. Ganaa uleedhaan tumsiisee maallaqa warra hin qabne horii gurgurseetti gurgursee. Nageenya akkana hin jiru namni akkasii ni jiraa jechuun warri akkasitti warra isa dura butatte. Wallaahi wanni kanarra hamaadha. Namni asirraa qabee miilaan ilaa bahar dhaqa. Ilaa bahar jechuun kama keenyaa guutaan qora. Boojjoon lubateenyaa jira bara. Warri dheebuudhaan dhumee beelaanis haduu hagartee dhaqaarra gargalchanii biraa deeman. Dhiyoo matana wanni jiru. Yeroo maan as deemu kee kan alammee eegaan dhufe torbaan lamaan kiyya kaleedha. Eegaan biyya manirraa dhufe jechuudha. Warra karaa kana deemuun dhumee aboonaa fincaanii jeeni fincaaniif jechuudha. Artiist taraa teenaaf fincaantaa jeeni fincaan isaa dhuge. Kun amma ka fincaan taraa duraa dhuge suni taraa lama daanaa fincaanii jennaaniin akkasii haayilaandii fuudhee kaa itti fincaane haayilaandii jalli uraa fincaan lafa yaa'e mire fincaan kiyya dhuutee kee lafa yaa'aaf taa'ii jeetii waltuman jechuudha. Kun maali rakkina karaa kanaati.
namni kun osoo bishaan kana dheene waan biiti isaa taate harkaa jechuu barbaadeeti garuu eega bishaan achi bee akkamittiin deebi'a faa jechuu isa dhiba kanaaf isinis fuulatti hin guurinaa ijoolleen sana oggaa yaatee dhufte akka yaatee oggaa dhufte fuula wanni itti guurtan hin jirtu deddeemtee dhufte duraanuu itti deemka bakka irraa dhufte deebii waan akkanaa jechuu sana dhiisa ilmaan keessan biiti namaa wallaahi akkitti guddatte tiini jaltee isaa ta'e isin amma gandarraa dallaa keessa jirtu ana amma gaara keessa jirtu jiimtanii galtanii miti bar ta'an namni magaalaa keessa dhaabbatee gurguraa bar biiti silaa dheene tun tiini jaltees nyaatu tuunfaan gaafii hin qabdu jechuun sarkaara qabdi kanaaf isinitti illee dheeressu waa'een biyya namaa gahuudha qabdi obboleessoo biyyarraa bahuu dhiisaatii yoo dalaganna biyya teenyittis numa harkannaa kanaaf gurra qalbii kaa'u na dhageeffadhaadha waan kana gadiis hin naqinaa ijoollee warra biyya hambaa yaada juus oorkuu danda'uu qabdan dallaalota gartee biyyarraa nama baasuuf irratti dalagaa jirus bakka agartanitti qabdanii mootummaa kan dura qabdanii tanaan isin ijaatii isin irra dheeradhee fi assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah. Mashallah jawa.